Silas maal gochuuf jiraaf miti biyya ormaa darabaadha. Darabaatuma keessa jiraannu garuu baay'ee nama cinqiti. Nama akkas rakkatu gaafa argu garaan kiyya shinaan hin jedhu humna qabaadhee hin gargaaru aangoo qabaadhee biyyattiin galchuu fuudhee dandeettii isaas qabaadhee mirgas argadhee lafa yaadeef bakka yaadeen kaa'u. Garuu maaloosh ikoonomiidhaan gadi ta'uu dandeettii dhabaatii miti. Bakka akka namni ta'uu ta'anii bakka namni gahanii nama gargaaruu dhabuutu gaabbiittis nama hambisiisa otos nama jechisiisa. Sila osoo akka garaa kootii sila akka yaada kootii dhugaa rabbi Oromoon tokko biyyaan baatu hin rakkattus. Maaloo shari garaan hundi tokko miti sammuun nama hundaas tokko miti beeketu rabbiin kun amala keenya yaada keenya gara godhe jechuudha. Sila osoo mootummaa biyya keenya rakkina ijoollee kana argu ta'ee dhugaa rabbii cal je'ee nu laalu ture. Maatii keenya akka haala gaariitti gargaari. Maal biyya rabaa kamirraa nama biyya rabaa keessa jiraatu kana keessatti mootummaan biyya kana nama rakkataa biyya kanaa inuma gargaara. Keenya garuu du'aa yuureeffa lafaa hin kaasu. Jalqaba banne idduma baanee banne waan ta'eef biyya ormaallee nu dararte. Ammoo mucittiin kun baay'ee garaa na nyaatte dhugaa rabbi waggaa 10 sanuu waggaa 10 mana yaalaa keessa ciisuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Waggaa 10 dhugaa rabbi baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata. Egaa silas waa gochuu hin dandeenyu afaanumaan odeessuu hin dandeenya. Hojiitti hiina gaafa jennee humna hin qabnu dhageettii hin qabnu. Rabbi immoo akka namaa miti garaa namatti hin jabaatu. Rabbi sammuu ishii sana nagaatti deebisee maatii ishiitti nagaan ishee haa galchu. Silaa yoona kana maatiin ishee duuteetti jedhanii bu'anii matasaa qotatanii taa'aniiru jechuudha. Dhugaa rabbi namatu hin beeku malee garuu isheen qorqamtee foonis irraa umee mataan irratti caccabee lawwaasoftee garaa nama nyaatti. Egaa jiruun biyya duniyaa akkanumadha. Dhibba hin jiraannu waan akka waan dhibba jiraannutti of laalla. Garuu dhibba hin jiraannu. Umurii keenya kan beekus kan nu jiraachisus rabbuma qofaadha. Rabbi immoo hin gaha jedhee rakkina biyya namaa kana keessa nu galchee biyya keenya biyya guddatte biyya keenya biyya misoomte biyya keenya biyya walii yaaddu. Biyya keenya biyya gaafa rakkinaas gaafa gammachuus harka wal qabdee wal jiraachistuu nuuf haa taasisu waan inni jalaan hin dhalata jalaan biyya rabaa deema jalaan hin du'a jalaan hin guddata jalaan hin dhalata. Rakkinni akkanuma ixee fi dabalaa bula jechuudha. Silas maal gochuu dandeenya hireedha. Hiree ofii immoo hin koobatanii kan rabbi namaa kennee toleedhanii fudhachuudha. Ammoo lafuma jirtanitti du'aa go'aa fi dhugaa rabbi tsilooti godhaa fi lafuma jirtanitti akka amantii keenyaatti haa kadhannuu fi rabbi sammuu ishii sana nagaatti ishee deebisee qaama ishiis guutuu godhee nagaan biyyuma namaa kana keessa ukkaamamanii galu dhugaa rabbi maatiin ofiis wayyoo yaadala koo jechuu waaqayyo nu haa oolchu. Nagaan nu baasee nagaan nu haa galchu kan wantumaa danda'u waaqayyoodha. Akka amantii keessanitti tsilootii godhadhaa. Barri nuti keessa jirru kun baratti abbaan ilmoo isaa ajjeesuu abbaan ilmoo isaa gudeedu baratti obboleessi obboleettii gudeedu baratti obboleessi haadhaaf abbaa ajjeesu obboloota irratti ka'uudha keessa jirra. Bara ulfaataadha jechuudha. Ammoo rabbi akkuma godhu godhee nagaa biyya keenyaaf buusee biyya keenya biyya guddatte godhee itti nu haa deebisu. Dhugaa rabbii mucaan kun waggaa 10 jechuun ilaala. Osuma waggaa 6 hojjetattee waggaa 4 gara biyya ishiitti galtee bultoo jaarrattee jiraattee taate haadha isheen nama guddoo nama kabajamtu. Otuma galtee hojii dhuunfaa ishiis banattee jiraattees isheen nama guddoo garuu maadhoshaa hamuumuun immoo natti namni nagaan irraanfannee nagaa jirtu akkam fayyaa keessanii
Hani nagaa koo fayyaa kooti. Osuma rakkoon jiru fayyaa himanna maal goonaaf miti. Garaan sinuun danda'u. Nagaa miti jechuufis nagaa gar tokkoon nagaadha gar tokkoon dhibamaadha. Egaa rabbi immoo hin gahanuunaa jedhu. Lafuma jirtanitti immoo nageenyi waaqaa isiniif haa baay'atu. Yuutuubii koo sabiskiraabii, laayikii, sheerii naa gochuu hin dagatiinaa. Walaa jajjabeessinuu waliif haa taanu waliin haa jiraannu siniin jedha. Naa silaa son aangoo qabaadheen jedha takka taa'e. Nama rakkate fuudheen galchaa. Nama rakkadhedhee hiyyummaa baqaaf biyyarra bu'us biyya keessatti hambisee hojiin banaa fiin jedha. Dhugaa rabbi eessa garuu hin danda'amu. Otoo amma jenna malee akka otoo mileenaan jiraachuu danda'a. Ammoo kan yaada namaatti guutu waaqayyoodha. Waaqayyo yaada keenya dursee itti nuuf haa guutu. Inni waan hundumaa danda'u isa qofaadhaan jedha. Akkuma injiniin jedhee obboleettii keenya kanaaf du'aayii godhaa. Dhugaa rabbii wanti gargaaramu yoo jiraate illee yoo cinaa dhaabbanne wanti nu ceepha'u hin jiru. Maaliif nu hundi keenya biyya ormaa keessa jirra. Namni of ajjeesu jaallateetii miti. Gaafa guyyaan itti dukkanaa'u, gaafa nama itti himatu dhabu, gaafa qobaa ta'u, gaafa bitaaf mirga laalee waan hundumaa dhabu lubbuu isaa irratti murtee fudhata. Gaafa kana immoo namni keenya quba itti qabu malee maaliif quba itti qabaa jedhee hin yaadu. Eela osoo nama sanaaf hin yaadiin waa'ee rakkoo nama sanaa odeessuudhaaf cinqamna jechuudha. Ammoo rabbi waan akkasiirraa nu haa oolchu. Nagaa nu godhee biyya keenyas ofii keenyas maatii keenyas nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Warra nama gargaaran warra namaaf ta'an immoo akka taanu rabbiin nu haa gargaaru jedha asumaani. Jireenyi biyya namaa kun baay'ee ulfaatti. Dhugaa rabbii har'a nama yoo ta'anii nama faana jiraatan bor immoo bineensa ta'anii argamu. Ammoo rabbi waa hundaa godhee nu haa gargaaru siniin jedha.